warri eessatti jedhaattan Hudeybiyaadha ana arabatu natti himte suuraa nama sanaayyuu natti ergiteetti arabiffaan waan ta'eet irratti barraa'ee jira akka inni itti barbaadamu wannundi yoon suuraa sana maxxanse diqqoo rakkoon narratti dhufaa jedhennise malee suuraan namichaa natti ergiteetti arabni of eeggannoo godhii waan akkanaatiin aan jette waan maalatti himte wasa dhugaa rabbi Hudeybiyaan kun immoo baharatti dhiyoodha kanaafuu fagoo ta'ee dhiyoo ta'ee hanga namni kun argamutti Itoophiyaan guutuu xannacha tokkotu foon hunda ajeessaa jedha Oromoon keenya gaafamummaako. Egaa waa malee hin jenne ka. Dhugaa dubbachuudhaaf ijoolleen Saawud Arabiyaa jirtanii sirriitti of eeggadhaa Waaqayyo isin haa eegu. Namuma tokkotu waan tokko balleessee hunduma keenya Itoophiyaa waan jedhamu walitti nu qabamee maqaan keenya nu badaa jira. Egaa akkuma agartan mucaanii sirriitti babal'atee jira miidiyaa jaraatiin illee wanti kun mucaa sirriitti barbaadamaa jira. Akkasuma immoo ijoollee baay'ee qabaa jiru jechuudha. Akkuma argaa jirtan ijoolleen hedduudha kan qabamaa jirani. Of eeggadhaa daraa keessanii ijoolleen Saawud Arabiyaa keessa jirtanii of eeggannoo godhaa qabaa illee jabaatee jira. Hanga ammaatti nama 100 qaban jedhanii jiranii adaraa keessan of eeggadhaa adaraa ijoollee warruma Itoophiyaa ta'e taanaan guuratuma jiru jechuudha. Ashama akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kooti galata Waaqayyoo sindee bakka nagaa taatan baga jiraattan jecha egaa hordoftoota kiyya kan warroota chaanaala kiyya faaraa taatan saabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'aa akkasuma ka warri taatas galatoomaa ulfaadhaa akkuma argaa jirtanii viidiyoo kanarratti namni kun eenyudha bakki kun eenyudha koomenti irraa kaa'e inna maasin jechuu barbaadatanii ijoollee Saawud Arabiyaa keessa jirtanii Waaqayyo isin haa eegu of eeggannoo cimaa taasisaa sirriitti of eeggadhaa Waaqayyo isin haa eegu jechuudha. Maaliif ijoollee keenya baay'eetu qabamaa jira ammallee jechuudha sababa mucaan arabicha ajjeeseef jechuudha. Namni keenya gaafa biyyaa bahuu nuti kaayyoodhaaf biyyaa bahan malee biyya namaa keessatti nama ajjeesuu ta'e garuu har'a namni tokko galaafateeti Itoophiyaa hundumtuu walitti qabamnee rakkina guddaa keessa seenaa jechuudha. Adaraa keessan of eeggadhaa akka malee ta'aa jiru sin jedha akka malee kana miidiyaa isaaniitiin kiraarii waan akkasitti irra jira malee silaasiniif affida jechuudha. Yaa'u namoonni yeroo araba bitan immoo jiraachuu dandeessaniif dubbisuu dandeessan mucaa irratti barreessaniiti ofii isaaniitti gad lakkisanii jiran suuraa jechuudha. Mucaa arabicha ajjeese jechuudha. Mucaan arabicha ajjeese immoo Itoophiyaa keenya jechuudha. Itoophiyaa keenya immoo kunoo raasaa jiru ijoollee sirriitti qabaanis akka malee godhaa jiru jechuudha qabaallee. Innaa kanaaf keessattuu ijoollee waraqaa hin qabne adiraa Waaqayyo isin haa eegu of eeggannoo cimaa godhaa isin jedha. Dhugaa dubbachuu fi nuti gaafa biyyaa baatanii kaayyoo karoora keessan beekuu qabdan biyya namaa keessatti waan ta'an hojjechuu dhiisuu qabdan. Har'a biyya namaa keessa dhufee har'a biyya namaa keessatti nama ajjeesu dhugaa rabbii teenya silaa biyyattuu wal ajjeesuu baratteetti har'a immoo biyya ormaa dhufanii biyya namaa keessatti illee nama lammii biraa ajjeesu jechuudha. Maali homaa waanuma fe'eeyyuu osuma ta'eeyyuu osuma jarri kunuyyuu badaa ta'anii osuma isaanuu siwannoodhanii obsitanii jiraatanii biyya namaa keessa jirtanii kan ganaa dhugaa dubbachuu fi ofii balleessitanii namas balleessitanii jechuudha. Ofii keessanii balleessitanii jechuudha. Har'a hoo kan balleesse mucaa tokkicha kana ajjeese mucaa tokkicha kana garuu kan itti immoo ijoollee keenya gaafatamaa jiru ijoollee keenya jechuudha. Ijoollee hunduma wanni Itoophiyaa ta'e shamara ta'e dhiira ta'e yakkamaadha jechuudha. Yakkamaan Itoophiyaa keenya jechuudha. Isinii galee kanaaf adaraa keessan ijoolleen Saawud Arabiyaa jirtanii bakkuma hundattuu keessattuu ijoolleen ala baatanii hojjettanii waraqaa hin qabne of eeggannoo guddaa godhaa aga mucaan kun argamutti Itoophiyaa hin dhiisne jechaa jiranii dhugaa rabbii gisee tokko hunda keenya qabanii biyyatti nu buusanii annatti ulaashu ijoollee keenya baala ga'an maaliidhaaf hojjettanii yeroo duraallee ofuma isaaniitti walitti ka'anii wal fixanii muka hudduu wal kaanii wal fixanii waan taane gochaa turan. Biyya namaa keessatti jechuudha. Waan baaniif kaayyoo baaniif wallaalanii har'a garuu garagalaniiti immoo araba irratti duulanii araba ajjeesan jechuudha. Isin galee kanaaf adaraa keessanii of eeggannoo godhaa
qabaniitis galchuu eegalanii jiranii yoo odoo biyyattuu galchanii galchaa qofaa miti lubbuma osoo baasuu baatanii dhugaa rabbi jechuudha. Ijoollee miskiina dalagattee ijoollee miskiina kaayyoo fi karoora qabdu har'a biyya ormaa keessatti hambisaa jiran jechuudha. Isinii galee sababa nama tokkootiif sababa namni tokko balleesseef jechuudha. Itoophiyaan keenya madadeen arraffamaa raafamaa maqaan nu bahe jechuudha. Isin duraanuu nama ajjeestanii jechaa jiran. Akkuma san ta'e kaasadaa kunoo maal ofiisaa gisee tokkos yoo yaadattan ta'e ijoolleen lama araba tokko ajjeeste qabamanii jiran ijoollee sun jechuudha. Hedduu takka raafame miidiyaa hedduu takka laa hedduu takka bakka hedduu takka raafame miidiyaa hundumaanuu jechuudha. Ammas kunoo lammatatti deebi'ameera. Yaa lammata maalitti kun keenya immoo barnootuma ta'e ijoolleen keenya nama ajjeesuun isaanii barnootuma ta'e jechuudha. Maaliif waan biyyatti barataniif sii galee waan biyyatti barataniif ka'anii biyya namaa keessa dhufanii waan hin taane sharri hin taane dalagu jechuudha. Innaa kanaaf ofii gadhaa'ii waaqayyo isinaa eeguu qabaan jabaatee jira. Ijoolleen baadiyyaa keessa jirtanillee ijoolleen magaalaa jirtanillee warroonni waraqaa hin qabne ofii gadhaa'ii isin jedhaa amma nama 100 ol qabanii jiran jedhaniiti gabaasaa jiranii. Akkasuma immoo mucaa kana nama argeellee riyaala 50,000 kennama jedhanii jiranii. Hedduu dhalaal kan raafamaa jiru biyya jechuudha. Isin galee kanaaf of eeggannoo cimaa godhaayii waaqayyo isinaa eeguu isin jechuu barbaadashi. Maaliif namni biyya namaa keessa dhufee waan kana dalage yakka kana dalage sijjammar yakka jalaanan baa jechuun inni man danda'amne Itoophiyaa isaanitti fakkaata gisee tokko tokko jechuudha. Waanuma beekan kana ofuma isaaniitti itti deebi'anii dogongoran. Kun immoo Itoophiyaa miti biyya guddatte keessa jirra biyya seerri jiru keessa jirra waan ta'eef akka Itoophiyaa nama ajjeesanii bakka barbaadan yookiin immoo mana hidhaa taa'anii nyaata sun hin jirtu jechuudha. Akka namni nama ajjeesin ajjeefamaadha lubbuun teechanis. Kanaaf of eeggannoo gochuu qabdanii adaraa keessan ijoollee Saawudii Arabiyaa jirtanii of eeggannoo guddaadhaan sirriitti of eeggadhaa sirriitti jabaateera qabaannee isin jedhaa waaqayyo sinaa eeguu bakka jirtanitti kan namni tokko balleessee nama hundatu warra Itoophiyaa hundatu qabamee raafamaa jira jechuudha. Ijoollee hundatu qabamaa jira jechuudha. Shamara taatanii dhiira taatanii of eeggannoo guddaa godhaa waaqayyo sinaa eeguu. Dhugaa mucaan qabamu baannaan rakkina guddaatu nuke as keessatti uumama jechuudha. Erkee hunduma isaanii nuke of keessaa nu yaasu. Haa yaasanii dhugaa rabbi odoo nu yaasanii yoo natti tola. Innaa akkas waaqayyo sinaa eegu hedduu nama gaddisiisa dhugaa hojiin ijoollee keenya.